yoya sagantaa keenya jalqabuuf hojjettoota sagantaa keenya amma sagantaa keenya jalqabuu fi itti seennerra kanaafuu peejiin keenya Roosif Akaadaamii warri hin beekne kana jechuudha ilaalaa jirtan nuti isa kana subscribe godhaa yeroo isin dhufu subscribe jechuun jira emailii qofa isin gaafata emailii banattanii gaafa emailii keessan seentan Roosif Akaadaamii kan jettu gaafa achirratti gootan isin akkuma kanatti isin dhufa achi kana irratti click gootanii asitti immoo subscribe kan jedhu waan jiruuf subscribe godhaa so tagaaf giddaarra I hope HTML linkii waliin baranneerra theory isaallee ilaalleerra amma practically waan laalluuf tokkoon hordofaa faana HTML linkiin maal akka ta'e baranneerra linkii jechuun peejii tokkorra gara peejii biraatti deemuu barbaadde yookaan dokumentii keessatti gara dokumentii biraatti deemuu barbaaddan linkii yoo jiran deemuu hin dandeessan waan ta'eef bifa kanatti hojjannaa isin akkasitti qophaa'a HTML maal akka ta'e sintaksii isaa sintaksii jechuun standardii qaba yookaan sintaksii yookaan akkuma foormulaa jechuudha foormulaan qixxeedha sintaksii isaan akkaataa teessuun isaa isa kana fakkaata so yang gedalale roli kana irratti wanti haaraan kan jiru mani dasni jedhera ankiriidha ankiri jedhama ta'ee ankiri jedhuurraa dhufe ankiri yoo ta'u ankir yookaan elementii isaa kun dha elementiidha elementiidha href kun immoo attribuutiidha gara linkii itti deemnu sanitti yoo barbaan access goonaa jechuudha URL keessatti URL isaa hojjenna uniform resource directory-dha as keessatti yoo hojjenne linkiin kun inni kun gaafa kana isa kana click kan mul'atu kana doontaan kanatti mul'ata link text kan jedhu kanatti mul'ata waan ta'eef waliin ilaalla as keessatti gara deemtu qofa peejii deemuu barbaadu internally or externally deemuu barbaadu as keessatti HTML dootii isaa addanatti godhatta link text immoo asirratti barraa'ee jechuudha isa kana ingilizii waliin ilaalleerra so adoo isa darbetti hin seenin by default linkiin yeroo browser irratti isin dhufu unvisited linkii jira unvisited link means it is clicking within jechuudha it is underlined ila below clearly ifa underlined ifa visited jechuun it is click gaafatu underlined ila akkuma kana jechuudha akkuma kana underlined ila inni clearly isaan jijjiiramu purple garuu inni biraa immoo active link jennu underlined ta'e waan click gooteetu peejii sanarra jiraachuu isaa waan mul'isuuf ready ta'a jechuudha clearly isaa jijjiira underlined jedhamu garuu CSS fayyadamne underlined kana yookaan jala sararamuu isaa kana hambisuu dandeenya waan ta'eef clearly jijjiiruu waan dandeenyu garuu by default sibiiludha gaafa ati visited yookaan visited link jennu kati visit dura goote yookaan click goote laalte yoo ta'e takkaat click sana kellerita jijjiiramu harfliidha active link jechuun bakka stage irra jirtu sun underline jedha akkuma kana ready dha jechuudha so two types of links there lama jira internally and externally HTML link jira there are two types of links to pages you can create. So there is internal link and external link. An internal link is a link in your site that navigates visitors to another page in your website. Internal link is externally page page Google, Facebook, YouTube, external. So page garab page externally internally case inline page
chapter 1 irraa chapter 2 chapter 3 deemee barbaade internal link fe'anna particular jechuudha. So kuni in HTML tag keessatti maal jedhama anchor jedhama jechuudha. Kun eessarraa dhufe anchor irraa dhufe jechuudha. So the anchor can have different attributes inside. Attributes baay'ee keessaa qaba. Singare anchor kun yookaan kun attribute engedda attribute maal tokko inni irra href jedhanii habraalu hedduu waan jiruuf akkasitti badhaa. So fakkiin external linking. External linking kenna gosa lama jira. Tokko kaadhama asuma keessa folder mukeet keessa ta'ee bakka jiru fakkiin milkii page danda'e Coca-Cola milkii page danda'e ta'uu danda'a. Page akkasuma page danda'e ta'uu danda'a. Garuu folderii tokko keessa jiraate isin kana jechuudha. Inni kun external ta'ee garuu page makeessa kan folderii keessa jira. Inni folderii keessa ala jiru fakkeenyaaf feesbuukiin hin jiru intarneetii irra jira jechuudha. Seegalee kanaafuu gaafa inni deemuu barbaade inni kun absolutely link jedhamanii godhama. Absolute link jennaan kanaaf kunillee external garuu garaagarummaa isaa maali kun gara intarneetii deema kun immoo page keessatti yookaan folder keessa deddeemaa jechuudha. Ilaalamaan ta'ee internal HTML link internal akkamitti internal gaariin fakkeenya chapter 1 2 3 4 jettee page keessa tokko keessatti yoo hojjetteera fakkeenya page keessa tokko haja inni kun page keessa tokko yoo ta'e page jalqaba fakkeenya chapter 1 jiraate chapter 2 addaan yoo jiraate chapter 3 jiraate asii gadi jiraate gara isaniitti daftee deemu asuma dhaabbatee kiliigaatu gara peejii lammaffaatti yookaan chapter lammaffaatti deemuu barbaadde bifa kanaan barreessaa jechuudha. Kanaafuu kee akkuma jiru jira. Ankiriin kee yookaan ankiriin kee jira asii name jennaan ID jechuudha. Yeroo baay'ee name jennee CSS kun ID dha. ID kun dhiifama bakka kana ilaala. Asitti HTML intaan ifamori kana CSS jenna. So fakkeenya gootu CSS qajeelfama jira. So laakana jira. This is about CSS. Why CSS is so CSS irra jirtu gara HTML deemuu barbaade asuma jalatti href hojjetaa jira linkii hojjetaa jira. Inni kunillee dogongora sirreessa HTML. Okay? Suuraa akkasii sirreessa. Kanaafuu kuni about CSS dha. CSS irra teessee dubbisaa jirtu. Fakkeenya gara HTML deemuu barbaadde you have to click this page. So this is what we call HTML. Jarjaree waan barreessee akka ta'e inni kun maal ta'uu qaba jechuudha. Go to CSS. Kanaaf akkasitti hubadha. Asitti maal barreessaa jenna jechuudha. ID isaati asitti immoo link isaati jechuudha. Waliin ilaalu fakkeenya sawaa waliin ilaalu adda gara san deemna. I hope engedda sablaayini caanaa isin jedheera caana internet irra galaatis sablaan tajaajila gaafa isin dhufa isarratti kilik gaafa godhan isin dhufa. Kanaafuu maal jedhaa by default maal ta'a untitled isaa jechuudha. Guddisuu dandeenya akkas. Kanaafuu yeroo baay'ee faayilii keenya save gochuu qabna. Garuu maal hojii qabdanii engedda sorry
engage asirratti desktop HTML keessatti document keessa save gochaa deemu qabna. Kanaaf asirratti maal godhani folderii keessanitti haadha waa'ee maaliiti waa'ee linkii waa'ee linkiidha. Kanaaf as keessatti save godhanna waan ta'eef asirratti link haadha waa'ee linkii waan ta'eef kanaaf maal jenna link dot html sini extension isa as keessatti yoon barreessine isin hin deemu waan ta'eef click gaafa gootan asirratti html enter gaafa isin jettan maal fida akkasii gaarummaan sablaayini HTML jettee gaafa jalqabdu yaati enter jettu automatically kan hunda generate fiidha jechuudha. Isinii galee akkasitti generate isinii godha. Kana naamni barreesse gaafumaan HTML jedhee enter jedhu akkasitti naamni kanaafuu HTML link jenna. Asirratti immoo body keessatti maal jennee barreessina H1 masaas ni cufa waan ta'eef akkasitti about link HTML link. Alright. Okay. Asitti maal hojjenna engeddamaa isin jedheera UL OL or an ordered listii kenna yoo listii gochuu barbaadan irrattani asumarratti UL jettee hojjenna jechuudha. I hope baay'een keessan practice godhaa jirtan waan ta'eef sorry isin cufaadha cuftanii hin darbine isin hojjetu waan ta'eef isaan semaan dhufa jiru link wati reju isaan sewa kenna dhufa maa hojjetarra linkii hojjetarra waan ta'eef HRS equals to kanaaf jalqabaa maal jenneerra coffee dot html kanaafuu goonet coffee maal ifamuu qaba amma jalqaba isaan se'u amma cufam asii banameef asii cufam isaan se'u kamidha linkiidha jechuudha linkii dhumaanuu qaba gaafa ani akka jedhu ofiisaa jiran isin galee kanaaf isuma kana koppii godhaati linkii external linkii sadii jechuudha milk ini kun maal jedha tekistiidha jechuudha inni kun immoo inni kun garuu linkii inni kun immoo tekstii nuti gubbaatti dubbinu yookaan browzerii irratti yookaan browzeriin dubbinu jechuudha inni kan biraa waa'ee maaliiti waa'ee teepsi welcome kanaafuu maasni ta'e peejiin kun linkidha garuu tokkoon fedhuu qaba ta'eeraaf nam hin ta'e koofiin hin jiru milkiin hin jiru teepsiin hin jiru kanaafuu qulqullee xiqqaallee ta'e rakkoo qabu guddaallee ta'e rakkoon qabu welcome kanaafuu amma yoo ilaaltan peejii keessan irra deemaati right click browser irra deemaati
Egaa booda maaltu ta'e leenjiin keessa jira jechuudha. Kana garuu maaliin balleessina? Sheeppoo kana maaliin balleessina? Maasni irratti leenjii isaa qaama please. Alright. Gaafa jirtan hambisni leenjiidha bilu. Miti yoo bilu kalooriidha. Gaafa itti godhu peejii arganne waan ta'eef peejii kanaa hin deema waan ta'eef kilik gaafii hin deema. Kanaaf peejii biraa kireet goonaaf. Kanaaf kaloorii isaa laatanii. Alright. Kanaaf maal goona peejii biraa new file save as maal jenna coffee dot html ini kan isma kana ta'uu qaba maqaan isaa tokko asitti kaapitaalii godhatu maali raanfadhee kaapitaalii godhee waan ta'eef asirratti hin taasifamu waan yaaddetti ayyachuun tokko ta'uu qaba yoo qubee isaa gargar ta'e isin waan arganneef bifa kanatti deemuu qabatanii akkuma baratame HTML gaafa jettan enter qofaadha. You welcome. Kanaafuu maa asirratti barreessina browserirra deemne about coffee seenaa coffee history of coffee in Ethiopia legend Ethiopia keessatti jedha keessa barreessina asitti garuu maan godhuu qabdanii P paragraafii ta'uu qaba isinii galee jiru paragraafiidha as keessatti copy paste goona paragraafiidha inni kun maal ta'uu qaba history nine maamee jiru ishi H1 Saanse on asitti cufamuu qaba H1 keessa so P asitti baname asitti cufameera paragraafii seenna jechuudha akkasitti yoo hojjettane this is the result asumatu refresh godha sorry refresh goone dubaaban intergen maal eessa deeme gara coffee deeme history of Ethiopia history of coffee page san finne kabbale dabalu ne asmara copy godhaati karumaan guru qabdanii paragraaf hin taa'u asirratti asirratti refresh qofa gochuudha refresh godhaati ilaalaa kun kanaafuu kalorii isaa maal ta'ee jira kalorii isaa jijjiiramne purple ta'e ilaaltanii underline dha purple ta'ee jechuudha I hope isinii galaa jira kaloriin jijjiiramaa deema maafi kiliik gooneera jechuudha VGPdha jechuudha ilaalleera waan ta'eef underline purple jijjiirama kaloriin jalqaba isinii galee warri kun garuu hin jijjiiramu kanaafuu amma akkuma baratan san asirra dhufnis ati keessuufi asmarra qallees new file akkuma baratan HTML sorry jalqaba save godha save godhin isirra akkasi jalqaba save godhaati baay'ee irratti wallaaluu qabdan qubeen inni kun kan waliin tokko ta'uu qaba isinii galee koppii godha yoo tokko hin taane seensite save as asmarratti testi gaafa nu goon milk fayyadu ta'e keessa keessa foolderii liinkii keessatti koofii duratti jenneerra liinkii haadhoo peejiidha peejii kenna jalqabaati koofii milk teessii jenneet
bifa saniin deemnaa jechuudha. Asirratti gaafatamu immoo HTML jedhan ofiisaa isin YML kiina fuula ijoolletu thank you internet jira isa kanaan maan jennaani bo heading tokko fayyadamu Uma saat ini, kenapa kita tiga jauh? Copy paste, hasil resmi. Esat, body kita terjadi jera. Mantil kan, paragraf itu antar. Fill. Okay. Paragraf itu kan kita ni akhir kita buat. Maal goonama peejii keenya irra deemnee refresh goonee milkii miti kilee gaafatan isa deemnee gara milkiitti deemnee jechuudha. Gara peejii isaa eessa keessa HTML links kan jedhu foolderii kana keessa. Kun immoo externally linkii ta'ee foolderuma keessa jira jechuudha. Foolderuma keessa. Inni sadaffaan maal hojjennaa? Externally gara peejii internet gara deemuu barbaadde asuma dhufteetu peejii keetti haadhuurra jiru waan ta'eef asumarratti peejii gahee uumama dhiyeessineeti maal goona browzeriirra galaatiin internet isa kana koppii godha. Externally garaagarummaa externally asuma dhuftanis tekstii godhaniiti. Inni galee asirratti maal jijjiirama Facebook jechuu qabda. Facebook. Kanaaf ilaaluuf gara peejii keenya isi kaleerii warraa jijjiirama. Amma asirratti gaafa kilii godhee deemara gara Facebook ile sindi kujem kanafi internally guyyaa bira laalla externally kana fakkaata okay kanaaf bifa kanatti jedhaati tokko yoo practice godhin isin dhiba waan ta'eef ijoollee jala practice godha waan salphaamu yoonni kun kanumatu peejii ta'a manni jalqaba isaa jala injaaramin gubbaa dandeenye injaaramin koodii xiqqaa kana hojjetaa deemneef walumaa galatti koodii guddaa hojjennu waan ta'eef amma linkii external ilaalleerra internaalii yeroo biraa waan ilaalluuf roobsiif akaadaamii yuutuubii kennaa fi feesbuukii akkasumas teelegiraamii kenna jooni godhaa nu hordofaa laayik gochuu irraanfatinaa subscribe gochuu irraanfatinaa sheer walii godhaa afaan kennaa walii dabarsa jiru waan ta'eef jabaadhaa isin jaalladhaa nagannaa tura.